Jirra jirtu hordoftoota toora kanaa guyyaa har'aa mata duree file processing using C++ kan jedhu irratti isinii qabadhee dhiyaadheera. Mata duree kana keessatti wantoota jajjaboo lama jira ilaalla. Faayilli maalidha? Faayila akkamittiin C++ fayyadamne create gochuu dandeenya. Akkuma docx, pdf maal kan jennu kana jechuudha. So koodii barreessinee akkamitti create gochuu dandeenya? Koodii fayyadamne akkamitti faayila seevii ta'ee gara miimooriitti finnee dubbisuu dandeenya isa jedhu ilaalla jechuudha. So kana gochuuf kan nu dandeessisu faayil streamii fayyadamna jechuudha. Amma ammaatti hash include iostream.h akkamitti akka fayyadamnu waliin barannee jirra. So kun maaliif fayyada? Faayil processingii fakkeenyaaf wanni nuun duraan goonuu akka inni permanently kompiitara keenya irratti seevii ta'u gochuuf nu fayyada jechuudha. So wanti raamii irra jiru yoo nuti seev hin goone gara diskii hin deemuu jechuudha. So kanaaf kan nu fayyadu maalidha? Faayiladha jechuudha. So gabaabumatti waa'ee faayilaa kaasuu fi pirogiraamii keenya amma kanaan duraatti kan nuti ilaalaa turre yeroo nu raanii goonu al tokko inputii nurraa fudhata isa booda inputii sana deebisee si'aawutii yoo fayyadamne nu baasa jechuudha. So pirogiraamii sana yoo cufne wantoota hojjechaa turre hundi isaanii ni badu jechuudha. Maaliif miimoorii keessa qofa turan wanna ta'eef. So yeroo nuti hojii hojjennu kompiitara keenya irratti daataan raamii keessa jira jechuudha. So raamii irraa gara miimoorii yookaan permanent storage akka deemnu kan nu taasisu faayil storage fayyadamnee deemsisna jechuudha. So raamii irraa gara diskitti nudha koodii barreessinee kan inni akka inni permanently daatabeezii keenya irraa nu taa'u gochuu dandeenyu jechuudha. So inni koodii biraa katabnee goona jechuudha. So fakkeenyaaf namni amma Facebook login godhee yeroo akkaawuntii create godhatu username isaa password isaa permanently storage yookaan servera Facebook irra seevii ta'uu qaba jechuudha. Kanaaf yeroo biraa yeroo ni login jedhu achirraa check goone wanti sun yoo jira ta'e gara system yookaan profile page isaatti akka inni darbu goosifna jechuudha. So kanaafuu kompiitara keenya irratti daataan bifa faayilaan ta'a jechuudha. So faayilli daataa store gochuuf nu fayyada jechuudha. So operating systemiin hojiin isaa inni guddaan faayiladha kan inni process nu godhu. Faayilli tokko eessa jira, eessa taa'e, saayiziin isaa meeqa kan nuun jechisiisu operating systemiidha jechuudha. So faayilli nuti hojjennu akka inni ol nu taa'uuf kan nu fayyadu Fstreamii fayyadamna jechuudha C++ keessatti. So wanti guddaan isa kanadha jechuudha. So that's standard library Fstream.h jechuudha. So koodii keenya irratti Fstream.h itti dabaluu qabna jechuudha. Header faayilii kana jechuudha. Kan faayila seevii fi read gochuu nu dandeessisu isa kanadha jechuudha. Fstreamii. So fakkeenyaaf faayila tokko banuu yoo barbaanne bannee isa booda irratti barreessu yookaan faayila achirra jiru jijjiiruu yoo barbaanne egaa kana daballeetii maal goona Offstream kana jechuun Outstream jechaadha. Out jenna. Out kan nuti goonu gara faayilaatti jechuudha. Fakkeenyaaf Offstream yeroo jennu faayilli research.doc jedhu yoo kompiitara keenya irra jira ta'e ni bana openii fayyadamne asitti myfile.app kun variable nameedha. So faayilli kun ni baname isa booda edit gochuu dandeenya jechuudha. Koodii keenya irratti waan nuun barreessine asirratti akka save nu ta'u gochuu dandeenya jechuudha. Koodii tun ta'in wanta process goonedha kan asitti save ta'u jechuudha. Akkasuma immoo dubbisuu qofas gochuu dandeenya. Dubbisuu input or read file stream jenna isa kana maqaasaa jechuudha. So kan jijjiirtan ishee makana. Inni kun off stream jenna. Kun yoo faayila bannee achumaan immoo edit gochuu barbaanna yoo ta'e kana fayyadamu. Dubbisuu qofa yookaan read only yoo barbaanna ta'e immoo Fstreamiidhaan banna jechuudha. Garaagarummaan isaa kana amma fakkeenyaaf PDF yeroo bannu kompiitara keenya irraa kallattiidhaan edit nuun ta'u. Kanaaf maaliin banama? Fstreamiidhaan banama wanna ta'eef. Wordii faammoo yoo ta'e Offstreamiin banama. In bannaa edit gooneen deebisnee save gochuu dandeenya jechuudha. So dhumarratti wanti nuun irraanfachuu hin qabne faayila isa bannee cufuu qabna. Akkuma isa kompiitara keenya jechuudha. So inni maalidhaa? myfile.close jechuu qabna jechuudha. So cufuudhaaf myfile.close. Banuudhaaf myfile.open innee faayila isa banuuf inni sana maqaa isaa barreessinaa jechuudha. So isinii galeera dheeyyaadha. Jalqaba Fstreamii include goonaa isa booda filannoo keenya irratti hundoofnee wanta bannu sanaa dubbifnee isa booda kontentii isaa jijjiiruu barbaanna yoo ta'e Offstreamii fayyadamna. Yoo immoo read goona ta'e immoo Fstreamii fayyadamna jechuudha. Cufuuf yeroo jennu myfile.close jenna jechuudha. Booda practicaliidhaan ni ilaalama konseptii masaa qabadhaa jedheen.
So inni taanu fakkeenyadha. Amma fakkeenyaa fi faayila example.txt jedhu create gochuu barbaanna. So maal goona jalqaba akkuma baratame input output in cout dhaaf outstream.h nu barbaachisa. So isa kan amma isa coinsi irratti nu barbaachisu warri software biraa like code block warri fayyadamtanii using namespace std jettanii jalqabdu maaliif in cout fayyadamuudhaaf jechuudha. So forget about this. Then main function keetti maal goona amma faayila kana create gochuu barbaanna. So office stream file enne file.open yeroo jennu battalatti maal godha folderii nuti programii kana barreessaa jiru keessatti maqaan kun yoo hin jiru ta'e faayila kana nu create nu godha. Yoo jira ta'e immoo nu bana jechuudha. So waa lama hojjeta. Yoo hin jiru ta'e create godha faayila kana. Yoo jira ta'e immoo ni bana jechuudha. So asirra yeroo ga'u immoo hin cufa jechuudha. So memory keessa balleessine jechuudha. Isa booda iddoo qabatee hin taa'u jechuudha. So akkamitti itti galchina akkamitti irraa dubbisna gara dudduubaatti ilaalaa jechuudha step isa ta'anutti. So mee gara koodiitti haa deemnu. So coinsiin banee so ituma barreessi mee save haa goonu. Dursa mee folderii tokkoon create godha. Just eessatti godhu my document keessa folderii haaraa tokkoon baname achi keessatti wanta nuun create goonu ilaaluudhaaf. Okay? So asitti maqaa faayila kana lecture 19 hin jedha folderii dhagaa maqaa folderii keenya. So asitti save gochuu barbaada amma koodii kiyya. Faayila isa keessatti create gochuuf deemna waan ta'eef koodiidhaan. Okay? So amma duwwaadha waan tokko hin qabu. So asii kana save hin jedha. Oddootti save goonu bakka ammaa filanna. Eessan godhemmani? Sorry. Documentii keessa lecture 19 as keessan godhaa jira. So maqaa ittiin kennaa amma maqaa koodiitiin inni kun software koo just booda faayilarraa adda baasnee madaaluu. So amma foldericha yoon bane faayila tokko qofa qabna as keessaa inni koodii keenya jechaadha. Software koo isa jedhu C++ source. So as keessa koodii barreessuuf hin deema gaaf. So maal jennee hash include iostream.h kun akkuma baratamedha. Int main function yookaan seensa qabaachuu qaba programming keenya inni irraa return statement as galchina. So karoorri keenya faayila create gochuudha. So kana create gochuudhaaf file stream nu barbaachisa. So asitti hash include fstream.h daballaa jechuudha. So file streamii qabna amma koodii keenya irraa. So amma maal gochuuf hin deema faayila tokko maqaama barbaadne create gochuu dandeenya. So dursa maal goona faayila create gochuu yoo barbaadne koodii keenya irratti office stream jennaa jenneerra. Create goone update gochuu barbaadna yoo ta'e. So office stream isa booda maqaa variable name kennina. My file kun variable name. So my file hin banna gam. My file dot open. So maqaatti kennuuf hin deema. Example 1 hin jedhame isa kana. Example 1 dot txt. Text file jechuudha. Semicolon. Isa booda dhuma irratti my file dot close hin jedha cufuudhaaf. Dot close function waan ta'eef bifa kanaan barreessuu qabna. So amma gara folderiin isin geessame gara folderii keenya isa kanan cufu. So folderii kana kee faayila biraan qabnu amma ilaalaa. Koodii kana garuu erga raangoone faayila maqaan isaa example.txt jedhu folderii kana keessatti argachuuf deemu. Maaliif koodiin nuti barreessine kuni koodiin nuti barreessine kun maal jedha? Faayilli maqaan isaa example1.txt jedhu yoo jiraate bani. Yoo hin jiru ta'e immoo create godhedha waan ta'eef. Semantikiin isaa jechuudha. So error wayii jira eessatti hin dogoggore. Stream my file. Where is it? Stream. Fstream. Fstreamidhaaf kana barbaachisu. Declare what? Stream. Why? Oh, hash include key to sirrii miti bar. Fstream.h. Kophee dogoggoraan barreesse. So amma irraan yeroon godhu dhufuu qaba amma hin jiru laala.
Joy. As keessa kun decompiles ta'edha. Error'idha waan ta'eef error'i dhufe. So warri kun error'ii qabatanii jiru. So asiitii run. Yes. Dhume. Amma gadeemnee haa ilaallu foldericha keessa example 1.txt jedhu ilaalaa asitti kunoo. Koodiin keenya hojjetee jechuudha. Kaayyoon keenyas programii fayyadamnee kana create gochuu ture. So amma example 1 kan jedhu uumneerra jechuudha. Hin jiru waan ta'eef. So yoo banne ilaalle kun wanta tokko hin qabu. Duwwaadha. Faayila hin qabu. So amma gaa koodii fayyadamnee as keessatti barreessuu barbaanna. Ituma banneen barreessine jechuudha. So keessa faayilaatti barreessuu maal fayyadamna? My file kan jedhu variable esumaa qabna. My file isa jedhu write gochuu fi akka mallattoo kana fayyadamnaan out godhaa irra waan ta'eef. We are outputting file from the random access memory to the file. Kanaafuu output symbolii fayyadamna yeroo faayilatti barreessinu. Maaliif raamii irraa gara achitti baasaa jirra waan ta'eef. So na ilaalame. So yoo bannee kan argina jechuudha. Achi keessatti compiling godha. Faayila keenya keessatti na ilaalame kan jedhu agarra. Mi'a haa ilaallu. Running godha. So cufee amma gara faayila keenyaa deemaa jira. Bannee ilaaluuf. So example 1 lafa inni jiru deemaa jira. So guddisee isinitti agarsiisuuf example 1 banaa jira. Na ilaalama inni jedhu kuni koodii keenya irraati dhufee as keessatti barreeffame jechuudha. Faayila kanarra galee jira. Okay? Amma immoo waan biraan dabalame. So duraan na ilaalame kan jedhu jira argitanii tuja keessaniin as keessatti. Irra deebiin isitti agarsiisuuf. Rakkoonni uumu jechuudha. Koodii nuti barreessine. Na ilaalameetu keessa jira. Amma yoon dabalee wanta kana jijjiire immoo maal godha? So isa lammaffaan jedha. Isa lammaffaa yeroon jedhu amma gaa inni jalqabaa na ilaalame kan jedhu jira ture. So running godhe. So waan biraan jiru deebiin dhaqee bana. Example 1 yeroon banu maal naa fidi? Isa lammaffaa fidi. Isa jalqabaa na jalaa balleesse. Override na jalaa godhe jechuudha. So kanaafuu maaltu nu barbaachisa? Akka inni isa jalqabaa nu jalaan balleessine gochuu qabna. So yoonni akka carraasitti tokkoffaan jiraate example isinitti agarsiisu malee asirraa miti kan nu barreessu. Inni lammaffaa yoon achi galte isa kanas kaa'uu qaba. Isa sadaffaas naa kaa'uu qaba. Faayila yeroo editu akkas jedhamni. So kana hojjechiisuu qabna jechuudha. Koodii keenya ammas keessaa waan hundumaa balleessee jira laalaa. So faayilichuma yoo nan balleessa amma delete hin godhe hin jiru asirra. So kanaaf maal goona? Faayila tokko yeroo bannu akka inni append nu godhu taasisuu qabna jechuudha koodii keenya irratti. Kana immoo kan nu taasisu maalidha? Asitti koomaa goone input output streamii kana append naa godhi. Isa jalqaba turetti dabalii naa kaa'i malee na jalaan balleessiniin jedhaa jirama. So wanta jalqaba ture ni ga'a. Isa lammata seenaa jiru immoo gajjallaa dhumarratti dabalaa deemaa jechuudha. So append jechuun isa jirutti dabaliidha malee balleessii miti jechuudha. Yoo kun hin jiraanne maal godhaa? Hin balleessa jechuudha bakka. Isa lammaffaa yeroo hin jennu waan achirra keessa jiru balleesse isa haaraan bakka buusa. So nuti immoo amma daatabeesii hojjenna yoo ta'e balleessuu hin qabnu. Isa haaraatti dabaluu qabna wanna ta'eef. So my file isa lammaffaa seeduu amma balleessine mee example balleeffnee haa ilaalu. So tokkoffaan jedha isa jalqabaa. Tokkoffaa. So akkasiin godhaa jirama. Kun new line akka gootuuf isheen inni kun. Ishii lammaffaan dabalama immoo. Yookaan isinitti agarsiisee haa deebi'amu. Tokkoffaan seenuusaa. Wow. Closing godhii namni. Sorry. Tokkoffaa run. Enter. So yoo kana bannee ilaallee tokkoffaa jedhama. Miti? So amma gaa lammaffaan godha asirra lafa koodii irraa immoo. Isa koodii irra jiru. Garaagarummaa faayidaa kanaa isin barsiisuuf app ishee jettu. Lammaffaan jedhe. So compiling godhee run. Amma gaa duraan tokkoffaa kan jedhu jira ture. Lammaffaan itti dabalee lamaan isaanii hunaa jiraachuu qabu. Maaliif kaa'uun barbaade waan ta'eef. Mee haa ilaallu. Example 1 hin bane. Ilaala tokkoffaanis jira, lammaffaanis jira. Sadaffaas amma yoo itti daballee hin badu jechuudha nu jalaa. Kanaafuu append jechuun isa jirutti dabalii kaa'e jechuudha. Kana taasisuu fi koomaa goonee iOS
kolonii kana lamaan ishee barreessanii append goona jechuudha. So mee piroograamii kana more interesting haa goonu. Akkamii galmee barataa haa ta'u ofiima isaan nuuf barreessu. So galmeen jedha kana ofii isaan akka inni nu barreessu gochuun barbaadeera. So maqaa barataa kan galmeessu roosteras ta'uu danda'a kaarnee midhee yookaan maqaa jedhee maqaa barataa dheerinni isaa meeqaanii 20 haa jennu. Okay? So amma maal gochuuf hin deema? Isa kanaa jijjiira for loop fayyadamnee hojjechuudhaaf. So office stream myfile.open galmee.txt jedha. So asirratti amma directly isa kana barreessinu dhiisnee maal goona for loop fayyadameeni maqaa barataa ala 10 fudhadheen galmeessuu barbaada. For int I is equal to 0 I is less than shanuun dheerata waan ta'eef viidiyoon isaa isin immoo 10 godhaa ilaala shanii kan ofii keessaniin booda yeroo yaaltan. So ala 5 maqaa namaa nu gaafate shanan isaanii save akka godhu kompiitara irratti save godha bara. So maal gochuuf hin deema si haa ta'een maqaa namichaan gaafadha. Maqaa barataa seensisi irra deddeebi'ee nu gaafata kana ala 5. Okay? So yeroo seensisi nu gaama maal goona nuni kallattiidhaani eessatti barreessuu qabna kana. Variable kana maqaatti fudhachuu qabna sanami galche. So get inni intini irratti simine isinitti agarsiiseera. Viidiyoo isa darbe irratti barreeffama yeroo siin goonu geetii fayyadamuu qabna. Get senne jechuudha. So get yoo goone kaaraakterii sana akka jirutti nu fudhata waan ta'eef. Get jedheen maqaan jedha. So maqaa sanami galche asii nu fudhata jechuudha get senne. Siin yoo goone ganaa dheerina isaa maal isaa specify gochuu nu barbaachisa. Kanaafuu shortcutting kana get senna directly wanta namni seensisanaaf sana koppii goone maqaa irra keenya. So isa maqaa irra keenya immoo faayila irratti barreessuu qabna. So koodii kanan koppii godha jooruu. So my file irratti maal barreessina output kun maqaa sana nami galchee jechuudha. Asii nama gaafanne namiin galchee fuunee faayila irratti barreessine isa booda new line immoo itti gochuu qabna. Tooraan kanaachi tarree manu jalaa naqa. Yookaan isinitti agarsiisa faayidaa isaa akka isaan isin ilaaltaniif waan inni godhamu. Tooruma tokko irratti nu jalaa barreessama faayila irratti. So galmee kan jedhu jira amma. So compile gochuuf hin deema. Okay, kacarraa erroriin qabu. So raaniin jedhaa ala 5 irra deddeebi'ee maqaa na gaafata. Maqaa narraa erga na gaafate immoo galmee kan jedhu irratti naa kaa'a. Ammaa fi galmee kan jedhu as keessa hin jiru laala. Folderiin maqaan isaa galmee jedhu hin jiru. Miti asir wanti galmee jedhu hin jiru. So raan yeroo goonu garuu uumamaa jechuudha. Maaliif koodii isaa barreessineera. So raan. So maal jedhaara maqaa barataa seensisinaan jechaa jira. Maqaa ala 5 na gaafata for loop 5 goone waan ta'eef. So Baacaa Lammeessaa Aliyyii Cirrii ala meeqa galchinem 1 2 3 4 al tokko tafanii Gammadaa. Kanaafuu maqaa 5 harkaa fudhate 5 faayila kanarra naa seensisuu qaba dhaqee ofiisaa. Interin jedhee dhume maaliif luupiin keenya 5 qofa waan ta'eef interin jedhee meedhaan ni haa ilaallu gaama. So ilaala amma galmee kan jedhu uumamee jira kunoo sitti. Ofiisaan jecha koodii keenya nuun. So yeroo bannu maaliin isiniin jedhe tarree galcheera maqaa isaa jedheera. Maaliif new line hin barreessine asitti. New line waan hin daballeef asitti tarree marratti amma spacein dhumutti dalga naqa. So ilaala Baacaa Lammeessaa Aliyyii Cirrii Gammadaa as keessa galchee jira jechuudha. So kan nuti barbaannu akkan akkas godhuuf Lammeessaa toora mataa isaanii irratti Cirrii akkas akkanii nu godhu. So kan akkanii nu godhuufi wanti salphaan maalidha? Nan balleessa kanarra deebi'ee asitti mallattoo indi laayinii qofa dabaluudhaan eega seensisteetii gadi bu'e jechuu qabnaan. Slash new line jechuudhani kun. So kanuma fayyadamna wanni biraan hin jiru. So amma gaarra deebi'uuf deemna. Maqaa jiraan irraanfadhee maqaa haaraan bakka buusaa deemna. Gaama maqaa nama 5 Caalaa Gaaddisaa Lammeessaa Cirrii meeqan galche 1 2 3 4 tokko tafa ofii masaan cufannu. Mahammad 5 fudhateem. So dhumeeni tartiibaan argachuu qabna. Mee cheekaa kun warra amma galchini kan. So galmeen jira galmee keessa ilaalaa gaama. Kunooti laa faayidaan isaa Caalaa Gaaddisaa Lammeessaa Cirrii Muhammad jedhee nu uume jechuudha. So faayidaan isaa kana jechuudha. So amma maal bartaniittu?
Akkamittiin faayila akka itti kireetii gootan bartaniittu, akkamittiin immoo akka faayila irratti koodiidhaan barreessitanis bartanii jirtu, akkamitti akka cuftan barreessanii jirtu jechuudha. My file kan jedhu kun asirra jira waan ta'eef cufuudhaaf jechuudha. So maaltu nu hafaama immoo dubbisu. Leessee amma galmee barataa qabna kompiitara keenya irratti hojjennee jirra. Galmee kan jedhu. So kana haa cufnu mee amma maal barbaanna? Daataabeezii irra wanna jiru dubbisuu barbaanna galmee irraa. So wanti nuun jijjiiru waama tokko qofa. Kanuma qofa. If streamii goona oosa ture read goona jechuudha. Already faayilli kun jira kompiitara keenya irra already step isa jalqabaa irratti hojjennee irra wanna ta'eef. So kana gochuufi maqaanis nu jiraachuu qaba sirraa qabna sasi if streamii qabna my file inni open jenneera. So dubbisuu qofaaf wanna ta'eef asitti kun nu barbaachistu read yeroo goonu append right gochuun miti wanta ta'eef. So dubbisnee baasuu barbaanna amma wanta save goone san. So isaaf maal goona asitti if enne file openii kana kallattiidhaan amma barreessinu if enne asitti if open file yookaan my file dot is open kun banaa jiraachuu isaa cheegoon akka inni baname is open yoo banamee jira ta'e so if else barreessina jechuudha as keessatti. So yoo banamee jira ta'e maal nuuf godhu hamma dhumaatti akka inni deemu while loopii fayyadamna. While my file dot end of file kana meaning isaa Google irraa dubbisuu dandeessu end of file jechuudha. Faayila kana erga banteetii hamma dhumaatti deemee jechuudha kun hamma toora isa dhumaatti akka inni deemu nu gargaara jechuudha. So while amma toora dhumaatti deemee yeroo inni not equal to jechuudha kun immoo yoo inni dhuma hin taane hamma inni dhuma ta'utti deemee wanta nuun as keessatti barreessinu hojjeta. So maal barbaanne nuti out gochuudha wanta sana output gochuu barbaanna waan ta'eef my faayilii keenya gara eessaatti variable kanatti maqaatti fidachuu barbaanna. So maqaa irratti barreessuuf deemaa jira. So isa booda out hin godhaan. Si out statementii suma baranne fayyadamnee baafna jechuudha. Name end line. So asitti maalan barreessuuf deema? Si out jedheen maqaalee daataabeezii keenyarra jiran akkas jedhee warra daataabeezii jiran immoo shanan isaanii akka inni nuu baasu amma sirra faayilicha bannee jirra ala amma dhuma ga'utti dubbiseetiti variable maqaa kanarra keewwanne maqaa kanarraa immoo fuune ala baafne siyaawatitti akka inni nutti mul'atu jechuudha. So compiling godha. Koodiin kun dogoggora qabadhaa jira wanta dogoggorri qabna itti fakkaata. So that's I was not declared. Where is it? Oh, ifidha kun asii ifin biraa hambisee. So name was not declared in this scope. As maqaa isa jedhu name jedhee barreesse dogoggora. Asitti variable naming keenya maqaa waan ta'eef maqaa yoo name inni ta'e isa Ingiliffaatii ta'u wal fakkaataa ta'uu qaba. So amma maal nuuf fiduu qaba koodiin kun? Maqaalee daataabeezii keenya irra jiran ni baasa isa booda wantoota nuun asirraa qabnu hunda isaa nu baasuu qaba. Maqaa 5 qabna asirraa caalaa gaaddisaa kana kan jedhu daataabeezii keenya irraa nu baasuu qaba jechuudha. Okay? So run. Look. Wanta barbaanne nu baaseera maqaalee daataabeezii keenya irra jiran caalaa gaaddisaa lammeessaa cirrii Mahammad jedhee Mahammadiin lama baase. Okay? So akka kanaanii indoo faayiliin yeroo hundaa rakkina akkasii qabdi. Leengizii isaa limit gochuu dandeenya. Isa immoo step ittaanu irratti ilaalla. So ittaanu irratti maal goona? Siistemii maqaa barataa galmeessu maqaa maal jedheen ture yeroo darbe kan daataa hojjettoota biiroo tokko kan kaampaanii tokko maaneej godhu siistema hojjenna. Kanaafuu siistema kana hojjechuuf maaltu nu barbaachisaa? Tokko bifatti maqaa isaanii gatii isaan argatan yookaan kaffaltii isaan ji'aan argatan waan hundumaa harkaa fuunee kompiitara keenya irratti akka faayilaatti galmeessinaa. Isa booda seerchi gochuu dandeenya. Namni suni kaampaanii keenya keessa jiramoo hin jiru, boqonnaa baheeramoo boqonnaa bahee hin jiru, yoo barbaanne immoo akkamittiin balleessuu dandeenya isa jedhu delete gochuu dandeenya isa jedhu kana hunda waliin ilaallaa jechuudha. So yeroo baay'ee barsiisonni koorsii kana yeroo xumuranii piroojeektii akkasii isinii kennu. Kanaafuu piroojeektii tokko jalqabaa amma dhumaatti hojjedheen isinitti agarsiisa. Kutaa 20ffaa fi isa xumuraa waa'ee C++ piroograamingii irratti isinitti agarsiisa. Hiriyoota keessanii fi
sheer godhaan jedha galatoomaa.